Sirni gaggeessaa pirezidaantii majlisa duraanii Muftii Haji Umar Idris gaggeeffamee jira. Pirezidaantii majlisa duraanii Itoophiyaa kan ta'e Muftii Haji Umar Idris ergan akhiramee mana kiyyatti na awwaalaa jedhe jechuudhaan ajandaa ijoo miidiyaa hawaasaa ta'ee jira. Namoonni hedduun majlisni illee dhimma kanarratti ibsa baasuu qaba yoo jedhan dhagahama. Majlisni garuu dhimma nama kanaa irratti ibsa illee baasuu hin barbaachisu waan ta'eef waan callise fakkaata. Pirezidaantichi haana gabbaran jechuudhaaf gochaa kana raawwate moo maaliif kan jedhu namoonni yaada qeeqaa dhiheessaatiin jiru. Dhugumatti mana keessatti na awwaalaa jechuun isaa maaliif akka ta'e hagammaatti wanti ifa bee tokkollee hin jiru. Eessatti awwaalama kan jedhu sirna gaggeessaa isaa kan ilaallu ta'a. Namoonni gariin majlisaa amma jiruu fi Muftii Haji Umar Idris ilaalchi isaanii wal dhabaa turuu isaanii ni beekamu fakkaata. Muftiin ilaalcha warra majlisa hoogganaa jiraniin adda addatti ilaalcha garaagaraa qabaachaa turachuu isaanii namoonni baay'een hubachaa turanii jiru. Guyyaa har'aan tanaa sirni gaggeessaa isaanii maal akka fakkaatu walumaanuu kan laallu ta'a. Muftiidhaaf rabbiin haa araaramu jennaan. Sirni gaggeessaa Muftii Haji Umar Idris guyyaa har'aan tanaa bakka namoonni bebbeekamoon angaawotaa fi abbootiin amantaa biyyatti argamanitti gaggeeffamaa ooleera. Qondaalonni ol aanoon biyyattii kan federaalaa fi naannoolee irraa iddoo argamanitti fi ustaazotaa fi daa'iiwwanii fi akkasuma qondaalota majlisaa kan hoogganaa jiran Sheekh Haji Ibraahimii fi daa'iiwwanii fi hayyoonni namoonni gurguddaan bakka argamanitti sirni gaggeessaa isaa gaggeeffamee jira. Namoonni baay'een sirna gaggeessaa isaa irratti kan argaman dinqisiifattootaa fi jaallattoonni isaa hedduunis achirratti argamuun guyyaa har'aa sirni gaggeessaa isaaf gaggeeffamee jira. Keessattuu namoonni abbootii amantaa ta'an kanneen amantaa biroo irraa achitti argamuudhaan wal danda'uu fi jaalala jidduu lammiiwwanii jiru mul'isee jiraachuun ragaa guddaadha jedhameeti jira. Dhimma awwaalcha isaa irratti namoonni baay'een qeeqa qaban kaasaniis awwaalchi isaa achumatti waan gaggeeffame fakkaata. Namoonni baay'een mana isaatti gaggeeffamuu qabu jedhanii kan qeeqaa fi komee irratti gaggeessaa turan baay'eetu ture. Ta'us garuu dhumarratti manuma san keessatti awwaalchi isaa waan gaggeeffame fakkaata. Qondaalonni mootummaa fi bakka beektoonni gurguddoon Itoophiyaa argamanitti guyyaan har'aan tanaa guyyaa gaggeessaa isa dhumaa isaaf ta'uudhaan xumurameeti jira. Rabbi haa araaramuuf jenna.